Nagaa akkam jirtanii hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Maalidhaa barumsa har'aa kan adda godhu yeroo baay'ee barattoonni kan irratti rakkatan modal verbs kan jedhaman isaan irratti jechuudha. Barumsi ani isiniif qabee dhufe modal verbs kan jedhaman yeroo baay'ee waa'ee should, waa'ee must, may, might kan jedhaman kanniin yeroo baay'ee namoonni irratti rakkatan keessattuu barattoonnis jechuudha. Kuuwwan keessanillee eessatti fayyadamuu akka qabnu ni ilaallaa jechuudha. Warroonni haarawaa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Amma booda viidiyoo guyyaa guyyaadhaan isiniif gadhiisna jechuudha. Akkasumas ammoo warroonni onlaayiniidhaan jalqabarraa illee dubbisarraa illee kaatanii barachuu barbaadan afaan Ingiliffaas ta'uu danda'a, afaan Oromoos, afaan Amaariffaas ta'uu danda'a jechuudha. Nu dubbisuu dandeessanii jalqabarraa kaasnee isin barsiisnaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keenyaan teelegiraamaan osoo nu dubbistanii bareeda. Imoonis waatsaappiinis ni jira jechuudha. So gara barumsa keenyaa yoo dabarru modal verbs jedha. Modal verbs jechuun maal jechuudha? Maal jedhaa asirratti modal verbs are special verbs that help us jedheetoo modal verboonni gochimawwan baay'ee kaawwan keessa gochima verbiidha garuummoo special kan ta'anidha jechuudha. Fakkeenyaaf maal ibsuuf nu gargaaranii help us show ability dandeettii ibsuuf itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Amma dandeettii keenya ibsuudhaaf ani kana gochuu nan danda'a, sana gochuu nan danda'a jechuudhaaf afaan Ingiliffaatiin har'a booda ni ibsitu jechuudha. Sana booda immoo ask for permission. Permission jechuun heeyyama. Namoota heeyyama gaafachuudha yoo barbaaddan modal verbiiwwan kana itti fayyadamuu dandeessan. Isa kam akka ta'e kam abilitiidhaa fayyadamna, kam permissionidhaa fayyadamna kan jedhu ni ilaalla. Inni biraa immoo make polite requests. Kabajaan namoota waa gaafachuu barbaadan akkanumatti dhaqxanii gaafachuu osoo hin ta'in kabajaan namoota waa gaafachuu barbaadan akkamitti gaafattan kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Isaafis nu fayyada. Faayidaan modal verbii kan biraa immoo give advice, gorsa kennuu barbaadan. Should wanta akka should outtu kan jedhaman ni jiran wantoota akkasii fayyadamnaa jechuudha. Inni biraa immoo talk about possibility, taatee dhufuu danda'u. Fakkeenyaaf roobni ni rooba ta'a. Fakkeenyaaf duumessa laaltaniitoo roobni ni rooba ta'a jechuu akkamitti dandeessan afaan Ingiliffaatiin fi kan birootillee ni jiru jechuudha. So har'a maalidha kan laallu kaanii fi could. Kaanii fi could ilaallaa jechuudha. Modal verbii keessaa kaanii fi could ilaalla jechuudha. So amma maalirraa eegallaa kaanii yoom fayyadamna use kan jedhu amma asirratti fayyadama yoom akka fayyadamnu agarsiisachuuf jechuudha. To show ability dandeettii ibsachuuf fayyadamuu dandeenya. Fakkeenya ni ilaalla hoomata akka hin dhiphatinaa. Fakkeenya ni ilaalla to show ability agarsiisuuf yookaan dandeettii agarsiisuuf. Inni biraa immoo to ask or give permission. Maalidha heeyyama kennuufi yookaan immoo gaafachuufis fayyadamuu dandeenya. Maalii kan jettu tanaa jechuudha. Amma ability hojjennu dandeettidha. Permissioniin immoo heeyyama. So inni biraa immoo amma exampleidhaan yoo ilaallu fakkeenyaaf dandeettii ibsachuu barbaadan. I can swim. Daakii nan danda'a. I can swim. Amma asirratti I can swim. I can play taphachuu nan danda'a. I can read dubbisuu nan danda'a. Kan jettaniitoo wanta dandeettii keessan ibsachuudhaaf jechuudha. I can swim yoo jettan daakii nan danda'a jechaa jirtan. Inni biraa immoo she can play the piano lammaffaan jechuudha. She can play the piano. Isheen piyaanoo taphachuu ni dandeessi. Piyaanoo taphachuu ni dandeessi yookaan piyaanoo taphachuu ni dandeessi yoo jedhu isheen kan jedhullee keessa jiraa jechuudha. Kanaaf swim jechuun daakuudha. Playing taphachuudha. Kanaaf inni biraa immoo fakkeenya biraatillee yoo ilaallu jechuudha. They can speak English. Afaan Ingilizii dubbachuu ni danda'u. Yookaan afaan Ingilizii haasa'uu ni danda'u. They jechuun isaanii mitiree
of keessatti isaan kan jedhu qabataa jechuudha. Afaan Ingilizii dubbachuu ni danda'u. Good. Fakkeenyi itti aanu immoo he can run fast. He can run fast. Ariitiidhaan fiiguu ni danda'a. Eenyu inni? He can run fast. Run jechuun fiiguudhaa mitiidha. Fastin immoo ariitiidhaan yookaan dafanii jechuudha. So he can run fast. Ariitiidhaan fiiguu ni danda'a. Amma kaan ilaalaa dandeettii ibsannaa jira jechuudha. Dandeettiin ibsaa jirru immoo maalidhaa? Dandeettii amma qabnu. Dandeettii amma qabnudha. Kan darbes miti, kan gara fuulduraa fidanna jenneeti yaadnu miti. Amma dandeettii maal qabda kan jedhu sana ilaallaa jechuudha. Amma immoo kaaniin dandeettii ibsachuu qofaafi miti kan tajaajilu. Maaliifis tajaajiluu danda'a? Heeyyama wanta tokkoo gaafachuudhaaf. Fakkeenyaaf qalama nama tokkoo fudhachuu barbaaddan yaa jennu maal jechuu dandeessan yeroo sanii? Can I borrow your pen? Can I borrow your pen? Qalama kee ergifachuu nan danda'a? Qalama kee heeyyama wayii gaafachaa fudhachaa jirtanii jechuudha. Qalama kee ergifachuu nan danda'a? Can I borrow your pen? Can I borrow your pen? Jenna. Okay, fakkeenyi itti aanu immoo can we go now? Can we go now? Can we go now? Amma deemuu ni dandeenya? Now jechuun amma jechuudha. Can we go jenne deemuu ni dandeenya? Can we go deemuu ni dandeenya? Can we go now? Amma deemuu ni dandeenya kan jedhu bakka bu'aa jechuudha. So the next one inni biraa permission irratti immoo fakkeenyi biraa fooddaa amma nama waliin teessanii fakkeenyaaf fooddaa banuu nan danda'a jechuu barbaaddan can I open the window? Window jechuun fooddaa jechuudha. Can I open the window? Can I open the window? Fooddaa banuu nan danda'a. Kan itti aanu immoo fakkeenyi kaanii kan dhumaa jechuudha. Can I ask a question? Gaafii gaafachuu nan danda'a. Amma heeyyama wayii gaafachaa jiru. Wanta tokko gochuudhaaf heeyyama gaafachaa jirtanii jechuudha. Can I ask a question? Can I ask a question? Gaafii gaafachuu nan danda'a jettanii jechuudha. Mee amma kaanii amma waan lama ittiin ibsannee ability dandeettii fi akkasumas ammoo maalidha? Permissionii yookaan ammoo heeyyama wanta tokko gaafachuudhaafi jechuudha. Okay. Maalidha? Amma asirratti gara kuudii osoo seeniin duraa warroonni onlaayiniidhaan barachuu barbaadan jalqabarraa dubbisarraa kaasnee isin barsiisnaa jechuudha. Keessattuu warroonni eegaltootaa nu dubbisuu dandeessan. So inni biraa immoo kuud yeroo baay'ee kaanoo jedhamee kuud kan jedhu kun waliin dhufaa. Kuud kana hoo maaliif fayyadamnaa? Maaliif fayyadamna? Kuud kana akkuma kaanii dandeettii ibsuuf yookaan ability jechuun dandeettii jechuudha. Ability ibsuuf fayyadamuu dandeenya. Garuu ability ibsuuf kan fayyadamnu maalidhaa? Paastii yoo ta'edha yookaan ammoo kan darbe. Dandeettii amma kaanii yoo fayyadamnu fakkeenyaaf I can play jechaa turre duratti. I can swim jechaa turre. I can swim yoo jennu daakuu nan danda'a. Yoom amma kan kaanii jechuudha. Inni biraa immoo kuudii yoo bira ta'e immoo dandeettii darbe. I could swim osoo jettanii amma nan daaka tureedha. Amma daakuus danda'uu baachuu dandeessanii isin jalaa baduu danda'a. Kuudii yoo jettan kanaafiyyuu paastiidha. Dandeettii keessan isa darbe ibsachuuf jechuudha. Okay, paastii kaaniiti jechuudha. Maali jedhaa? To show past ability. Dandeettii darbe ibsuuf. Dandeettii darbe. Inni lammaffaa immoo to make a polite request. Gaafii kabajaan nama gaafachuuf jechuudha wanta tokko. Kujiyuu jettanii amma fayyada. Kujiyuu help me na gargaaruu dandeessa. Keessatti maal qaba jechuudha? Kabaja qaba. Kabajaan namoota wanta tokko gaafachuu barbaadan kuud kan jedhu kana fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Fayyadamuu dandeessu. So kan itti aanu immoo exampleedha. Examplii kana maal jedhaa? Fakkeenyaaf I could run fast when I was young. I could run fast when I was young. Yeroo ijoollummaa koo ariitiidhaan nan fiiga ture yookaan fiiguu nan danda'a ture. Yeroo ijoollummaa koo ariitiidhaan fiiguu nan danda'a ture. I could run fast. Fiiguu nan danda'a ture. When I was young. Yeroo ijoollummaa yookaan yeroo daa'imummaa koo. Laala amma argitanii dandeettii ibsachaa jirtan. Garuu dandeettiin keessanii maalidhaa?
dandeettii isa darbeedha. Amma asirratti I could run fast when I was young. Yeroo ijoollummaa koo ariitiidhaan fiiguu nan danda'a. Amma maybe furdattanii fiigichallee dadhabdanii ta'uu danda'a. Namatti taasisaa jirtan waa'ee duraanii kan keessan, waa'ee dandeettii duraanii keessanii jechuudha. Kanaaf akkanatti fayyadamuu dandeessan. Fakkeenya itti aanu immoo ilaaltan they could swim very well. They could swim very well. Isaan sirriitti daakii danda'u turan. Isaan sirriitti daakii danda'u turan. Isaan sirriitti daakii danda'u turan. Amma danda'uu baachuu danda'anii jechuudha. Hin beekamu wanti amma kuni past ability kan ittiin ibsaa jirru jechuudha. Amma fakkeenyaaf immoo kan biraa my grandmother could cook very well. My grandmother could cook very well. Maal jedha akkawoontoo nyaata sirriitti bilcheessuu ni dandeessi ture. Maybe amma dulloomtee ta'uu danda'a. Kana amma nyaata bilcheessuun danda'uu baachuu dandeessi ta'a jechuudha. Amma hin beekamu. Garuu duraan kan waan duraaniif dandeettii ishee duraaniif ibsaa jirtan jechuudha. Dandeettii akkawoo keessanii. Akkawoontoo nyaata sirriitti bilcheessuu ni dandeessi ture. My grandmother could cook very well. Argitaniiti? So dandeettii keessan darbeedha. Amma immoo fakkeenyatti aanu kan jalaa jechuudha. He could ride a bike at 7. He could ride a bike at 7. Waggaa 7tti biskileetii oofuu ni danda'a ture. Waggaa 7tti biskileetii oofuu ni danda'a ture. Fakkeenya baay'een isinii kennee tokkoon isaanii irratti afuran isinii kennee kanaafiyyuu suuta irra deddeebi'aa ilaaluu ni dandeessan. Kudii irratti immoo inni biraa maalidhaa? Polite request yookaan ammoo gaafii kabajaan namoota gaafachuu barbaadan jechuudha. So fakkeenya ilaallaa. Fakkeenyaan more ifanuu ta'aa deema waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf could you help me please? Could you help me please? Could you help me please? Maaloo na gargaaruu ni dandeessaa? Amma asirratti can you help me illee jechuu ni dandeessu. Garuu kun more kabaja agarsiisa. Jaalala of keessaa qaba, kabaja of keessaa qabaa jechuudha. Could you help me yoo jettan kun immoo akka duratti waa'ee paastitii miti yookaan waa'ee darbee miti jechuudha. Waa'ee darbee miti kun kan duratti waa'ee dandeettii ibsuu kan jenni dandeettii keessan duraanii kudiidhaan ibsachuu ni dandeessan. That's right. But asirratti immoo maalidhaa? Nama poolaayitiidhaan yookaan ammoo kabajaan wanta tokko gaafachuu barbaadan kan ibsatanidha jechuudha. So, could you help me please? Maaloo na gargaaruu ni dandeessaa? Maaloo na gargaaruu ni dandeessaa? Jettan. Fakkeenya lammaffaarra jettu immoo could I use your phone? Could I use your phone? Bilbila kee fayyadamuu nan danda'aa? Bilbila kee fayyadamuu nan danda'aa? Could I use your phone? Bilbila kee fayyadamuu nan danda'a. Use jechuun fayyadamu. Your phone bilbila kee jechuudha. Could I use fayyadamuu nan danda'a kan jedhudha jechuudha. Amma fakkeenya ammallee ittiin dabala. Okay. Could we meet tomorrow? Could we meet tomorrow? Boruu wal arguu ni dandeenya? Boruu wal arguu ni dandeenya? Boruu wal arguu ni dandeenya? Fakkeenyi asirratti immoo kan jalaa could you open the door? Could you open the door? Karra banuu dandeessaa? Karra banuu gaafiidha amma asirratti ilaala. Gaafiidha kan gaafachaa jirtan. Garuu gaafii sun gaafii akkamitii polite kan ta'e yookaan ammoo sirriitti kan kabaja of keessaa qabudha jechuudha. So asirratti amma akkuma ilaaltan teebilii kanarratti kaaniin ni jira, kudiin ni jira. More recap gochuuf kanaaf fidee summarize gochuuf jechuudha. Kaaniin maal ibsaa? Ability ibsaa, dandeettii jechuudha. Permission ibsaa. Kudiin immoo maal ibsaa? Past ability ibsaa. Akkasumas polite request ibsaa jechuudha. Fakkeenyi ni jira asirratti ilaaluu ni dandeessanii jechuudha. More iddoo tokkotti immoo akka isinii ta'uufan. Asirratti immoo mee kana wanti jedhame gaafiiwwan kana hojjedha. Viidiyoo pause godha. Maaliif deebiisaa isiniifan kenna waan ta'eef viidiyoo pause godhaatoo shaakalaa. Erga shaakaltanii booda immoo sakandii yookaan daqiiqaa
hamma ta'e booda maal laaltu deebisaa asumarra jiraa jechuudha. Egaa kanumaa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba jechuudha. Warroonni haaraa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaayi. Akkasumas viidiyoo keenya like godhaayi namoota ni fayyada jettanii yaaddan share gochuun hin irraanfatinaa. Warroon onlaayiniidhaan direct jalqabarraa dubbisarraa illee maan ta'anii barachuu barbaaddan WhatsAppidhaan, Telegiraamaan akkasumas iimoodhaan nu dubbisuu dandeessanii isiniif deebisnaa ni barattuu jechuudha. So amma maalidhaa? May, might fi must. Maaliif fayyadamna kana mee? Maaliif fayyadamna? They help us to talk about permission, possibility, necessity. Here, permission means heeyyama jechuudha. Permission jechuun heeyyama jechuudha. Heeyyama kennuuf fayyadamuu dandeenya. Modal verbiiwwan as jiran kana heeyyama kennuuf. Possibility, carraa ta'umsa. It may be jennee wanta tokko, it might be jennee wanta tokko lafa kaa'uu dandeenya. Carraa ta'umsaa wanta tokko. Necessity, barbaachisummaa. Hammam barbaachisa wanti tokko. Maybe dirqama wantoonni ta'an ni jiran. Wanta dirqama ta'an fakkeenya must wanta dirqama ta'an tokko ibsuudhaafis tajaajilamuu dandeenya. Itti dhiphatinaa fakkeenya ni ilaalla hundaayyuu adda addatti baasnee jechuudha. Garuu warroonni haarawaa taatan subscribe gochuun irraanfatinaa. Viidiyoo immoo yeroo hundaa isiniif gadhiisnaa. Isinis yaada keessan nuu kennaa. Okay, amma gara tokkoffaa dabarraa jechuudha. May use maaliidhaaf fayyadamna? To ask for or give formal permission. Heeyyama kabajaa kennuuf yookaan gaafachuuf. Heeyyama kabajaa kennuuf yookaan gaafachuuf may kan jettu fayyadamna. The other one, to talk about a possible situation. Carraa ta'umsaa wanta tokko. Example, it may rain. We will say example, but carraa ta'umsaa wanta tokko arguuf jechuudha. Kana kun teoorii isaati. Example yookaan ammoo practiceidhaan ni ilaalla. Amma fakkeenya gara fakkeenyaa yoo dabarru permissionii ibsuudhaaf yookaan heeyyama ibsuudhaaf may I come in? Amma fakkeenyaaf mana namaa tokko dhaqxanii balbalarra ijjattanii yookaan iddoo kilaasii keessanii yookaan iddoo barumsaa barsiisadhaan may I come in jechuu dandeessa. Seenuu jettaa jirtanii jechuudha. May I come in seenuu nan danda'a? May I come in seenuu jettanii jechuudha. Inni biraa immoo fakkeenya lammaffaa may we leave now? May we leave now? Amma baanuu permissionii gaafachaa jirtan jechuudha. It's like kaanidhaan illee duratti viidiyoo duraati irratti kaaniin illee permissionii agarsiisuu danda'a. Kun immoo more politeidhaan gaafachaa jirtan. May we leave now? Amma baanuu jettanii jechuudha. So kan itti aanu immoo may I borrow your pen? May I borrow your pen? Qalama kee ergifadhu. May I borrow your pen? Qalama kee ergifadhu. Okay, kan itti aantu immoo fakkeenyi permissioniidhaan kan dhumaa jechuudha. May she use your phone? Isheen bilbila kee yaa fayyadamtu? May she use your phone? Isheen bilbila kee yaa fayyadamtu? Your phone jechuun bilbila kee jechuudha. May she use yaa fayyadamtu jechuudha. Inni biraa immoo permission yookaan heeyyama qofa osoo hin taane mayin maal agarsiisuu dandeessudha? Possibility yookaan carraa ta'umsaa wanta tokko. It may rain today. Fakkeenyaaf it may rain today. Har'a ni rooba ta'a. Maaliidhaan? Maybe you may see cloud yookaan duumessa argitanii ta'uu danda'a. Duumessa argitanii har'a ni rooba ta'a yoo jechuu barbaaddan it may rain today. Aduu ta'ee fakkeenyaaf kana jechuun dandeessan. Garuu yoo evidensii tokko qabaattan kana jechuu dandeessanii jechuudha. Har'a ni rooba ta'a kan jettan yaa wayirraa kaataniiti. It may rain today. Har'a ni rooba ta'a. Kan itti aanu immoo she may arrive late. She may arrive late. Isheen barbattee geessi ta'a.
Arrive jechuun ga'uudha. Late yoo ta'e immoo barfachuudha. She may arrive late. Isheen barfattee geessita. Isheen barfattee geessita. So kan itti aantu immoo mayin kun maalidha agarsiisa jennire? Permissionii fi possibility agarsiisa jenne. Itti fufna. Amma immoo kan ilaallee maalidha? Okay, fakkeenya isiniifan dabalaa possibility kanarratti jechuudha. We may travel next month. Nuti ji'a itti aanu deemna ta'a. Gara wayii deemsaa jechuudha. Maybe it's vacation. We may travel next month. Nuti ji'a itti aanu deemna ta'a. Okay, fakkeenya lammaffaa. They may win the game. They may win the game. Taphicha ni mo'atu ta'a. Taphicha ni mo'atu ta'a. They may win the game. Taphicha ni mo'atu ta'a. Jechuu dandeessanii jechuudha. Okay, amma immoo gara maayitii deemnaa jechuudha. Maayitii maaliif fayyadamna? Duratti ilaaltanii yoo jiraattan meeyii irratti carraa ta'umsaa fakkeenyaaf it may rain today fa'aa jecha ilaalaa turre. Asirratti illee carraa ta'umsaatiif fayyadamuu dandeenya. Garuu maalidhaa? Carraa ta'umsaa xiqqoo salphaa kan ta'e jechuun baay'inaan ta'uu baachuullee kan danda'u jechuudha. Meeyin strongidha jechuudha. Meeyin amma jabaadha. Maybe carraan ta'umsaa wanta sanaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf sirriitti duumessi yoo jiraate it may rain today jechuu dandeenya. Duumessa xiqqoo yoo taate immoo it might rain today jechuu dandeenya jechuudha. Maayitii kana. Kanaafiyyuu meeyin strongidha jechuudha. To talk about a small or weak possibility. Carraa ta'umsaa salphaa haasa'uuf jechuudha. Inni biraa immoo to make a suggestion. To make a suggestion kennuuf yookaan ammoo yaada kennuu barbaaddan. Suggestion yookaan ammoo yaada kennuu barbaaddan might fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Amma fakkeenya ilaallaa. Fakkeenya example possibility ibsuuf it may rain later. It may rain later. Asirratti boru ni rooba ta'a jedheen barreesse. Gulana jechuudha miti later jechuun later. Gulana ni rooba ta'a jedha sirreessa yookaan ammoo it may rain tomorrow jedha kan garasiisanaa jechuudha. It may rain later. Gulana ni rooba ta'a. Laal argitanii meeyillee fayyadamuu ni dandeessu. It may rain later. It might rain later. Meeyillee fayyadamuu ni dandeessanii meet garuu maalidhaa? Jabina of keessaa qabaa jechuudha. Amma asirratti laafaadha. Roobuu baachuu danda'a. Gulana roobuu baachuu danda'a. It might rain later. Gulana ni rooba ta'a jedha. So, kan itti aantu immoo she might not come. She might not come. Isheen hin dhuftu ta'a. Isheen hin dhuftu ta'a. She might not come jettan. Kan itti aanu immoo we might see him tomorrow. We might see him tomorrow. Boru isa ni argina ta'a. We might see him tomorrow. Boru isa ni argina ta'a. Arguu baachuu dandeessan bar carraa ta'umsaati amma kan ibsaa jirtan. The next one kan dhumaa jechuudha. He might be at home. He might be at home. Inni mana jira ta'a. He might be at home jechuu dandeessu. Kun amma possibility ibsuuf. Possibility maleellee immoo yaada kennuudhaafis maayitii ni fayyadama jennee jira. Yaada kennuu barbaada. Fakkeenyaaf you might want to try this cake. You might want to try this cake. Keekii kana yaaluu dandeessa. Keekii kana yaaluu dandeessa. You might want to try this cake. Keekii kana yaaluu dandeessa. You might want to try this cake. Okay, kan lammaffaa immoo you might check your answer. You might check your answers. Deebii keessan mirkaneeffachuu dandeessu. Deebii keessan mirkaneeffachuu dandeessu. Amma yaada kennaa jirtanii jechuudha. Yaada kennuudhaaf you might jettanii too kennuu dandeessanii jechuudha. Itti aanee immoo fakkeenya sadaffaa he might ask the teacher. Inni barsiisaa gaafachuu danda'a. Inni barsiisaa gaafachuu danda'a. He might ask the teacher.
yaada kennaafii jirtanii jechuudha. Kan itti aantu immoo she might call her friend. She might call her friend. Isheen hiriyyaa isheef bilbiluu dandeessi. Isheen hiriyyaa isheef bilbiluu dandeessi. Suggestionidha kan kennaa jirtan. Kanaafiyyuu maayitii maaliif fayyadamne? Weak possibility fi maalidhaa fi suggestionii kennuudhaaf kan fayyadamne jechuudha. Okay, the next one. Okay. Kan itti aanu immoo maalidhaa? Must. Must. What's the use of must exactly? Amma must maaliif fayyadame? To show necessity or strong obligation. Barbaachisummaa yookaan dirqama jabaa ibsuuf. Wanti tokko dirqama ta'uu ibsuuf. Yookaan ammoo barbaachisummaa wanta tokko sirriitti yoo kan barbaachisu ta'e maayitii maalidha osoo ta'in kan ibsan mustidhaan ibsituu jechuudha. Akkasumas ammoo to make a logical deduction. Wanti kun logical deduction yaada deddeebii tokko. Fakkeenyaaf reasoning keessan ga'aa yoo ta'e yookaan reasonii qabdan. Fakkeenyaaf namni tokko manatti hojii hojjechaa yoo jiraate halkan maal ta'uu danda'a? Ibsaa ibsachuu danda'a. Kanaafiyyuu ibsaa sana laaltanii namoonni sun mana jiraachuu isaanii beekuu dandeessan. Kanaafiyyuu sababa irraa kaatanii too konkuluuzinii wayii bira yoo geessanii jechuudha. Necessity amma laalaa yookaan barbaachisummaa wanta tokko. Students must study hard. Students must study hard. Barattoonni cimanii qo'achuu qabu. Amma kun yaadaa miti. Yaadaa miti kan kennaa jirtan. Dirqama jechuudha. Yoo qo'achuu baatanoo maal ta'u? Ni kufuu jechuudha. Student must study hard. You have to study hard yoo siin jedhe amma namni tokko sirriitti qo'achuu qabdaa siin jechaa jira. Yoo qo'achuu baatte hoo hin kuftaa. Sirriitti jabaadha jechuudha. Yaada jabaa si dabarsaa jira jechuudha. Fakkeenya lammaffaan immoo we must be careful. We must be careful. Of eeggachuu qabna. Maali amma fakkeenyaaf karaarra yoo deemtan ta'uu danda'a. Konkolaataa irraa maal of eeggachuu qabna. We must be careful. Careful yoo ta'uu baanne hoo yoo of eeggachuu baanne hoo wanti badaan nurra ga'uu danda'a jechuudha. Laalaa argitanii amma strongii ta'uusaa jabaa ta'uusaa asirratti ni jabaataa jechuudha. Yoo wanta mastiidhaaf fayyadamne kana godhuu baanne konsekwensiin isaa maal ta'uu danda'a? Badaa ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf kan itti aanu immoo fakkeenya sadaffaan you must follow the rules. You must follow the rules. Seera kabajuu qabda. You must follow. Yoo kabajuu baatte hoo seeraan gaafatamuu dandeessaa, hidhamuu dandeessaa. Kanaaf jabeenya barbaachisummaa wanta tokko ibsaa jechuudha. You must follow the rules. Must yoo jedhe namni tokko dirqama wanta san godhii siin jechaa jira jechuudha. Yaadallee miti akka gorsa xiqqootillee miti gorsa jabaadhaa jechuudha. Okay, kan itti aantu she must drink water daily. She must drink water daily. Bishaan guyyaa guyyaan dhuguu qabdi. Maybe yoo dhuguu baatte dhukkuba garaagaraa ishee mudachuu danda'a. She must drink water daily. Bishaan guyyaa guyyaan dhuguu qabdi kan jedhudha jechuudha. Inni biraa immoo logical deductionii ibsuuf kan itti fayyadamnudha. Fakkeenyaaf she must be at home. The light is on. Isheen mana ta'uu qabdi. Maaliif? Ibsaan banaadha. Argitanii miti? Isheen mana ta'uu qabdi. Maal waan ta'eef? Ibsaan banaa waan ta'eef. Ibsaa laaltanii too namni tokko mana jiraachuusaa. Mana jira. Maybe isheen yoo mana hin jirre yeroo hundaa ibsaa balleessitee deemuu dandeessi ta'a. Yeroo hundaa jechuudha. Isarraa kaatanii too maal jechuu dandeessanii? Isheen mana ta'uu ishee ibsaa laaltanii too dirqama isheen mana jiraachuu qabdi. Maaliif? Ibsaan banaa waan ta'eef. Okay, kan itti aantu immoo he must be hungry. He hasn't eaten all day. He must be hungry. He hasn't eaten all day. Inni beela'aa jira. Beela'uu qaba. Guyyaa guutuu hin nyaanne. Amma kana argitanii maaliif guyyaa guutuu waan hin nyaanneef beela'uu qaba. Namni guyyaa akka namummaatitti namni yoo hin nyaatin ni beela'a.
Kanaaf inni beela'uu qaba. Dirqama beela'uu qaba. Maaliif waan hin nyaatiniif guyyaa guutuu jechuudha. Okay, fakkeenyi itti aanu immoo they must be tried after the long trip. Oh, sorry, it's not tried. Tired. They must be tired after the long trip. Deemsa dheeraa sana booda dadhabuu qabu. Dadhabuu qabu jedheeti conclude godhe. Maaliif deemsa dheeraa waan deemaniif jechuudha. Dirqama dadhabuu qabu maaliif deemsa dheeraa waan deemaniif. Amma logical deduction kana laala asirratti. Kan dhumaa immoo you must be very happy today. Har'a baay'ee gammaduu qabda. You must be very happy today. Amma asirratti maaliif gammaduun dirqama ta'e? Maybe namichi sun maal argatee jira ta'a? Waan baay'ee isa gammachiisu argatee jira ta'a. Kanaafiyyuu dirqama har'ammaa gammaduu qabda jechuu ni dandeessan. You must be happy today. Maaliif wanta isa barbaachisu wanta barbaadu argate ta'a. Asirratti conclusionii isiniif lafa kaa'een jira. Haala salphaadhaan akka qabattaniif jechuudha. Mayin maaliidhaaf akka fayyadu might, must kanneen ilaalaa isin kanuma baranne kana akkanatti walitti qabeetan isiniif lafa kaa'e. Ammallee gaafiin ni jirti. Must, may, might kanarratti jechuudha. Practice jechuudha. Gaafiiwwan ja'a kana practice godhaatoo deebiin illee ni jira. Dura wanti godhaa kana shaakalaa barreeffadhaa. Achi booda immoo sirrii ta'uu keessan viidiyoo pause erga gootanii booda achi booda viidiyoo keessan itti fuftanii ta'u deebii ilaaluu dandeessan jechuudha. Kanuma warroonni onlaayiniidhaan barachuu barbaaddan nu dubbisuu dandeessanii jalqabarraa kaasnee isin barsiisana jechuudha. Har'a waa'ee shuudii fi aawuttuu kan jedhamanii barannaa jechuudha. Shuudii fi aawuttuu kana maaliif fayyadamu? We use them to what? Give advice, gorsa kennuuf. Make recommendations, yaada kennuuf. Yaada gorsa. Okay, inni biraa immoo talk about expectations. Wanta eegamuu haasa'uuf. Wanta eegamu tokko jechuudha. Wanta inni dhufa jedhamee eegamu tokko haasa'uuf. Example yoo ilaalle moor ifanuu ta'aa deema. Hin dhiphatinaa jechuudha. Okay, fakkeenyaaf gara shuudii deemna amma dura shuudii ilaalla achi booda aawuttuu ilaalla. Use to give advice or make suggestion. Advaayisii gorsa kennuuf yookaan ammoo yaada kennuuf. Akkasumas ammoo to talk about something that's expected or likely to happen. Wanta eegamu tokko. Wanta ni dhufa jettanii yaaddan sammuu keessan keessatti. Wanta ni mudata jettanii yaaddan tokko ibsuuf shuudii kana fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Fakkeenya yoo ilaalle ifa nuu ta'a. Fakkeenyaaf advaayisii yookaan ammoo gorsa kennuuf you should drink more water. Bishaan hedduu dhuguu qabda. You should drink more water. Amma you must osoo ta'ee dirqama dhuguu qabdanii. Asirratti immoo gorsa bishaan hedduu dhuguu qabda. Gorsa kennaafi jirtanii jechuudha. You should drink more water. You should drink more water. Kan itti aanu immoo kan jalaa she should study for the test. She should study for the test. Isheen qormaataaf qo'achuu qabdi. Isheen qormaataaf qo'achuu qabdi. Laaltanii yoo jiraattan jechuudha. Modal verbii kanneen yoo fayyadamnu tokko iddoo tokkootti fayyadamuu dandeenya yeroo baay'ee. Garuu maal isinitti fakkaatee jabinnaa fi laafinna qaba. Amma asirratti you must drink more water jechuu dandeessan. Garuu must yoo jettan dirqama godhaa jirtan. Should yoo jettan gorsa godhaa jirtan. Kanaaf kanneen garaagarummaan isaan keessa jiru jechuudha. Iddoo jirtan laaluu qabdan. Dirqamaanan kennaa jiramoo akka yaadaatittan kennaa jiramoo kan jedhu addaan baafachuu qabdan jechuudha. So she should study for the test. Isheen qormaataaf qo'achuu qabdi jedha. Fakkeenya lammaffaan immoo kan itti aanu we should sleep early. We should sleep early. Dafnee rafuu qabna. Maybe ganamaan ka'an ta'a. We should sleep early. Dafnee rafuu qabna. Gorsa kunis. Kan itti aantu immoo he should see a doctor. Inni doktora bira dhaquu qaba yookaan doktora ilaalamuu qaba. You should see a doctor yoo isin jedhe wanta akkasii dhukkubeeffaa yoo itti fakkaate
doktora bira deemii ilaalanii jechuu barbaade he should see a doctor jechuu danda'a jechuudha. Amma shouldin advaayisii ibsuudhaaf jennee jirra. Inni immoo wanta eegamu tokko kan biraa immoo jechuudha. Expectationii ibsuuf wanta eegamu tokko ibsuuf shouldii fayyadamna. Example, the train should arrive soon. The train should arrive soon. Baaburri dhiyootti ga'uu qaba. Baaburri dhiyootti ga'uu qaba. Yookiin ammoo baaburri dhiyootti ni ga'a jechuudha. Baaburri dhiyootti ni ga'a kan jedhu agarsiistan. Eegaa jirtuu jechuudha. Sa'aa inni itti deeme, sa'aa inni itti deebi'u ni beektanii. Kanaafiyyuu baaburri dhiyootti ni ga'a. The train arrives soon. The train should arrive soon. Jettan. Fakkeenyi itti aantu immoo she should come, she should be home by now. Sa'aa kana isheen mana ta'uu qabdi. Why? Ni beektan jechuudha. You have to know the reason. She should be home by now. Waa'ee ishee ni beektan. Akkanumatti osoo hin taane kan dubbattan expect wanta eegamu tokkodha amma. Isheen mana ta'uu ni beektanii jechuudha. Sa'aa kana isheen mana ta'uu qabdi. She should be home by now. Kan itti aanu immoo wanti kanarratti jechuudha. Expectation out kan jettan. Outtuun illee maal isinitti fakkaate? Advaayisii kennuuf fayyadamna. Yookaan gorsa kennuuf fayyadamna. Garuu gorsa akkamii kenninaa kan jedhudha amma asirratti. Xiqqoo shuudirra kan ol guddatu. Xiqqoo gorsillee yaa'u wanti qabaa mitiree? Wanti qaba kan garagaraati. Gorsi xiqqoo ulfaatu ni jira. Gorsi salphaa taatee ni jirti. Kanaaf kanammoo kun shuudirra gorsa xiqqoo ol guddatu wanti gochuuf fayyadama. Fakkeenyaaf you should out to apologize. You should out to apologize. Dhiifama gaafachuu qabda. Maybe namni amma nama tokko dhiifama gaafachuu qabda akkasiin jedhu balleessaan keeti jedhee yoo amane ati ishee dhiifama gaafachuu qabda. Isa dhiifama gaafachuu qabda. You out to apologize. You should apologize jechuun dandeessan garuu there's something different. Wanta garaagarummaa qaba keessa isaatii jechuudha. Dhiifama gaafachuu qabda. You out to apologize. Apologize jechuun dhiifama gaafachuudha. Apologize. Kan itti aanu immoo they out to study harder. Isaan sirriitti kan duraanirra darbe caalaa maal gochuu qaban? Qo'achuu qabanii. They out to study harder. Isaan sirriitti qo'achuu qaban kan duraanitirraa jechuudha. Okay. Kan itti aantu immoo we out to help each other. Nuti wal gargaaruu qabna. We out to help each other. Nuti illee wal gargaaruu qabna. An akkanatti viidiyoowwan garagaraa isiniifan qopheessaa. Isin immoo subscribe, like, share akkasumas ammoo yaadanaa barreessuudhaan akkasitti viidiyoo keenya share gochuudhaan namaaf akkasitti nu gargaaruu dandeessanii jechuudha. Kanaafiyyuu nuti wal gargaaruu qabna. Ani kanaan isinan gargaara, isin saniin na gargaarattanii. Kanaafiyyuu waliin guddannaa jechuudha. We out to help each other. Nuti wal gargaaruu qabna. Kan itti aanu he out to visit his parents. He out to visit his parents. Inni maatii isaa gaafachuu qaba. Inni maatii isaa gaafachuu qaba kan jedhudha. So out to kana maaliif fayyadamne? It's just similar to should but sometimes a little stronger. Similaridha shouldidhaan garuu strongidha, jabaadha shoudirraa jechuudha. Another one, to give moral advice or talk about what's right thing to do. Wanta moraalii ta'e yookaan ammoo wanta hawaasa keessatti wanti qabu tokko sirrii ta'e tokko wanta akkasii ibsuuf itti fayyadamuu dandeenya. Asirratti ilaaluu dandeessanii recap asirratti summarize godheen jira. Should advice ibsuudhaaf expectationii out to more strong advice kanneen akka qo'attanii fi inni biraa immoo gaafiiwwanis laaltanii ta'ummoo deebinillee isiniif wanti ta'a. Kanuma warroon onlaayiniidhaan direct jalqabarraa kaastanii barachuu barbaadan isin barsiisna. Barattoonni birootillee afaan Oromoos ta'uu danda'a jalqabarraa kan kaasanii Amaariffas afaan Ingiliffas ni barsiisna jechuudha. Kanaaf isin
nu waliin turuu keessan hin irraanfatinaa. Nu dubbisaa WhatsApp, Telegiraamii fi Iimoodhaan jechuudha. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa ta'a. Mee yaada keessanis nu barreessaa. Baay'ee.